intala bareedduu haala amala gaarii qabdu tan ilma namaa kabajuun beekamtu takkatu jira. Intalti tun barnoota irrattis cimtuudha. Maatiin isiitis bakka guddaa kennaniif. Hiriyoota isii birattis haalaan jaalatamti. Namtichi tokko ardii Ameerikaa irraa waa'ee intala tanaa dhagahee maatii isii dubbise. Maatiinis kootu laalladhu, isiinis si haa laallattu jedhaniin. Intalti tun bareedina uumamaan qabdu daran tolfachuuf waan humni isii danda'u hunda gootee gurbaa eede. Hiriyaan isii takkas gargaarsa addaa gooteef. Guyyaan baallamaa gahee gurbaan intala laallachuuf ganda isaanii dhufe. Garuu dubbiin faallaa taate. Waan hin eeggamintu mudate. Mudannoon kun nama hunda rifachiise. Har'a seenaa kana isiniif himuuf deema. Qalbii guutuun afaana bu'a. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Intala bareedduu haala amala gaarii qabdu takkatu jira. Maatii hiyyeessarraa dhalatte. Barnoota isii irrattis akkaan cimtuudha. Ollaan hundi haalaan isii jaalata. Intalti tun geelee akkaan jaalattu qabdi. Rakkoo fi bal'oo jiruu keessatti isii qunnamu hunda isiidhaan mari'atti. Maatiin isiitis saahibtittii isii tana hedduu jaalatan. Xiqqeenyarraa waan waliin guddataniif isaan lameen yoo wal biratti argan ni gammadan. Jarri lameen wal malee saahiba biroo waan ofitti hin daballeef haala amalli isaanii yeroo hundaan jijjiiramu. Gaafa tokko abbaan intala tanaa jarjara alaa ol seenee koottumee intalatija oduu wahii harkaasii qabaa jedheen. Isiinis maali yaa abbaa jettee qaama qalbiin faana buute. Nama tokkotu biyya Ameerikaa irraa si barbaada. Dhufee si wajji bultii ijaaree gama qubsuma isaa si fudhachuu fedhaa jedheen. Yaa abbaa kiyya gaarii, gurbaan biyya faranjiitii dhufuun qofti gahaa miti. Haala isaa qorattee jirtaa? Waan irraa beeytu qabdaa? Gurbaan nama diin qabu moo akkam? Bifti isaa hoo akkam jira jettee gaafatte. Hanga gaggaafadheetti nama gaarii naan jedhan. Garuu qorannoo jennee carraa tanaaf jiran dabarsinu. Ni garta jiruu nuti keessa jiraannu. Yoo Rabbiin carraa tana siif banee nama kanatti heerumte, jiruu tanas nurraa jijjiirta. Maal akka anaaf yaatite haara galfannuun feetuu jedheen. Yaa abbaa, wanti an halkanii guyyaa manaamu sanuma. Osoo danda'ee lubbuu tiyya isiniif horeegee na gammachiisa. Wanti gammachuu keessan caalaa na gammachiisu hin jiru. Hayyee tole ani eeyyame. Rakkoon takka hin jirtu. Gurbaan haa dhufu jetteen. Lakki akkasitti si dirquun fedhu. Dura gurbaan haa dhufu. Ijaan wal laallattan. Eega inni dhufee booda wajji teessee waan barbaadde gaafatta. Eega wal laallattanii booda yoo isin lachuu wal jaalattan nikaa isiniif goona. Malee jiruu teenya jijjiiruuf jecha akka bultiin feenetti seentuun fedhu jedheen. Akkasitti walii galanii abbaan gara dalagaa deebi'e. Gurbattis dhaamsa ergee yeroo barbaadetti akka dhufee laallatuu danda'u himeef. Gurbaanis torbaan tokko booda niin dhufa qophaa'aa na eegaa jedheen. Abbaanis galgala yoo manatti galu dubbii tana intalaaf hime. Intalattiinis hoggasuma gara mana hiriyaa isii deemtee waan kana itti himte. Rabbiin na jaaruuf deema. Namticha tokkotu Ameerikaa irraa dhufee na fuudhuu barbaada. Torbaan tokko booda ni dhufa. Gaafa san wal laallannee yoo waliif taane nikaha godhanna. Yoo naaf hin tahin ammoo ofirraa dhiisa jetteen. Geeleen isii tunis baga gammaddee bareedduu tiyya. Baga Rabbiin si milkeesse jetteen. Intalattiinis hiriyaa isii gammachiistee gara mana ofii deebite. Hiriyaan isii tun dhukkuba hamaa tokko qabdi. Yeroo san dhukkubni kun itti ka'e. Sunis dhukkuba hisdiiti. Akkamitti osoo an carraa dhabee taa'u isiin carraa ajaa'ibaa kan argatti. Yoo osoo an usee taa'u isiin na biraa heerumte namnuu maal naan jedha. Yoo xiqqaate waggaa tokkoon anatu isii hangafa. Miidhagina fuulaatiinis taatu anatu isii irra bareeda. Akkamitti isiin carraa ajaa'ibaa kana na dura argatti. Abadan kun ta'uu hin qabu. Waan kana furmaata itti barbaaduu qaba. Carraa kana isii hongeessee ofii itti fayyadamuu qaba jettee shira xaxuuf murattee lafaa kaate. Hoggasuma kaatee hiriyaa isii tokkoon mari'atte. Hiriyaan isii kun faarmaasii keessatti dawaa qopheessa. Haalaan walitti dhihaatan. Waan hedduutti haasoo itti amansiiste. Gurbaanis waan godhuu qabdutti himnaan waan isii barbaachisu hunda fudhattee gara mana isii qajeelte. Gurbaan dhufuuf guyyaan lama yoo hafu looshina fuulaa tokko bittee hiriyaa isii bira dhayxe. Yaa bareedduu tiyya, amma gurbaan boru yookiin iftaan dhufaami? Kanaafuu waa diddibatteef tottolchuu qabda. Akka gaariitti babbareeddee huural'eenii fakkaattee eeguu qabda. Akka gurbaan takkitti ma dhufeen jaalalateetiin gaggabu godhuu qabdaa jetteen. Mee maal dibadha duuba, ani waan dibatan kana hin beeku bar jetteen. Kun waanatu siif jiraami? Looshina ajaa'ibaa siif fide. Looshina kana galgala yoo raftu dibadhuu rafi jettee itti kennitee biraa deemte. Intalattiinis gammachuun irraa fudhattee dibattee rafte. Ganama wayita hirribaa kaatu fuula isii irratti jijjiirama wayii argite. Fuulli isii akka ajaa'ibaatti laafa. Deemtee daawitii dura dhaabbattee yoo of laaltu dhugattuu haalaan irraa bareedee jira. Alhamdulillah, Rabbii hiriyaa akkana naaf kenne jettee gammadde. Galgala gaafa itti aanuutis dibattee bulte. Ganama gaafa gurbaan dhufuu yoo hirribaa kaatee daawitii keessatti of laaltu rifattee dhaabbattee hafte. Akka waan bineensi itti dhufee jettee iyyite. Haati isii yoo fiigaa dhuftu isiinis rifattee wajji iyyite. Warri ollaatis iyya dhagahanii fiigaa dhufan. Fuulli intalattii finniisa gurguddaa hedduu godhatee iitee jira. Intalti inumaa nama biroo fakkaatti. Yeroo kana hiriyaan isiitis isii bira dhuftee intal maaltu si argate jettee iyyite. Boodarra abbaanis ni dhufe. Maali wanti akkanaa? Maaltu si argate intalatiyya jedheen. Yaa abbaanas naaf hin galle. Yoo hirribaa ka'u akkanumatti of arge jetteen. Osoma jarri dhamaanii taa'anii ija keessa wallaalan gurbaan dhufe.
Gurbaan dhufnaan hulaa irraa bananii ol seensisan. Haatis keessummaa itti dhufte keessummeessuutti seente. Hiriyaan intala tanaatis asiif achi fiigaa keessummaa dhufte tajaajilti. Boodarra abbaan waan intala isaa mudate hunda gurbatti hime. Haa ta'u suurra koon qabu haakima geessinee ilaalchisna. Mi'aa dhuftu jedheen. Akkasitti intalattiin kaatee itti dhufte. Gurbaan takkitti fuula isii argeen akka malee rifate. Inumaa osoma isii wajji taa'u geelee isii tana ijaan hatee ilaaluu eegale. Eega nyaatanii dhuganii booda hayyoo yeroo biroo walitti deebinaa nageetti jedhee ka'ee bahe. Wayita inni bahu geeleen isii tunis faana baate. Gurbaanis yaamee telefoon irraa fudhatee kute. Guyyaa itti aanu hiriyaa isii tana yaamee dubbise. Intalti fuudhuuf dhufe naaf hin taane. Kanaafuu intala biroo barbaadachuu qaba. Ofiin atti heerumtamoo nama biroo naaf barbaadda jedheen. Lakkee anuu sitti heerumaa. Yoo feete ammuma maanguddoo ergadhu jetteen. Gurbaanis tole jedhee gammachuun gara mana maatii isaa deeme. Intalattiin tun kaatee mana hiriyaa isii dhayxe. Wayita isii bira dhayxu imimmaan harcaastee booyyoo eegalte. Wayi looshinii nan siif kenne sun akkana si godhee laata? Ani yeroo hunda isuma fayyadama. Takkaa waan akkana ofirratti argeen beeku jetteen. Saahibni isii tun garuu tasgabbii qabdi. Rabbiin waa'uma narraa oolchuuf akkana na godhe. Ani rabbii kiyya akkaan abdadha. Waan naa tolu malee waan na miidhu natti fideen beeku. Tunis toltuma wayii qabdi. Abshir hin yaaddawiin jetteen. Bar gurbaa wayitaasii bahu yaamee na dubbise. Isiin naaf hin taane ati natti heerumii naan jedhe. Dantaa keeti jedheeni biraa deebi'e jetteen. Maaliif akkas jettaan? Carraan tuyyoo na dabarte maaliif si dabarte? Tarii qooda rabbiin siif qoodeetu tana ta'a. Ammuma bakka inni jiru barbaadii dhiifama gaafadhu. Ati bultii jaaruun na gammachiisa jetteen. Intalattiin ammas haasawaa kijibaa itti fufte. Carraa si jala dabartan akkamitti fudhadha? Ati akkanatti hamilee cabdee gammachuun cidha godhadhaa? Abadan hin ta'u jetteen. Dhugattuun haalaan siif gammada. Inumaa carraa tana yoo ati argatte hamilee horadha. Ammuma ka'ii deemii namticha barbaadii dhiifama gaafadhu jetteen. Akkasitti kaatee biraa baate. Torbaan tokko booda gurbaan maanguddoo ergatee nikaaha godhaniif. Cidhas godhanii wal fuudhanii bultitti seenan. Gurbaan torbaan tokko qofa intala tana wajji jiraatee ka'ee gara bakka irraa dhufee deebi'e. Intalattiin fuulli bade tunis kaatee haakima dhayxe. Doktora cimaa dhibee gogaa qaamaa wal'aanu bira dhayxee waan mudatteetti himte. Doktorichis mee looshina dibatte san fidi jedheen. Kunoo harkaa qaba jettee fuutee itti kennite. Guyyaa lama booda natti deebi'i. Looshina kana haala gaariin qoranna. Rakkoo teetis hoggusan argina jedheen. Guyyaa lama booda gama doktoraa yoo deebitu doktorichi oduu nama rifachiisu himeef. Looshina kana keessatti keemikaala hamaa argine. Keemikaala akkaan hamaa ta'etu itti dabalame. Waan hojii oomishame osoo hin taane namatu harkaan itti dabale jedheen. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Bar hiriyaan akkaan jaaladhutu naaf fide jetteen. Dhiifama naaf godhi. Shakkii malee wanti fuula kee balleesse keemikaala kana. Hundaafuu hedduus hin cinqamin. Wanti kun wal'aansa gaarii qaba. Baatii muraasa sirra tura malee fayyitee qulqullutti deebita jedheen. Isiinis gammaddee wal'aansa hordofuu jalqabde. Guyyaa guyyaa waan doktora bira deddeebituuf doktorichi waan hunda adda baasee gaafate. Intalattiinis hiriyaan isii tooftaa kan fayyadamtee jaarsisiif dhufetti akka heerumte himteef. Kanaafuu maaliif himannaa irratti hin banne? Nuti waraqaa akka kana mirkaneessuu siif kennina. Mana murtii dhaqii himadhu. Anis ragaa siif ta'a jedheen. Yaa doktor, an saahibni tiyya carraa akkanaa mudachuun isiitu yaaddoo natti tahee jira. Waan yoon dhukkuba hamaadha. Santu akkana isii godhe malee isiin nama hamtuu miti. Akkamitti isii gargaaree dhukkuba kana qalbii isii keessaa qulqulleessa jedhee cinqamu jira. Ati immoo mana murtii dhaqee rakkoo biroo itti dabalinaan jettaa jetteen. Doktorichi haala intalaa argee akka malee ajaa'ibsiifate. Zamana kana keessa nama akkanaa waan arguun seene. Akkamitti nama hamtuu sitti dalageef toltuu yaadda. Bar isiin carraa kee cuftee ofii fayyadamte. Akkamitti isiif cinqamta jedheen. Anaaf isiin xiqqeenyarraa biyyee wajji daayinee waliin guddanne. Rakkoo fi bal'oo hedduu waliin dabarsine. Dogongora isii irraa argamte takkittii tanaaf jecha saahiba tiyyan jibbu. Rabbiin jiruu itti haa bal'isu. Ammas toltuma isiif hawwa. Anas rabbiin na haa fayyisu. Riskiin tiyyas kophama jirti jetteen. Doktorichi haala intala tanaatiin hedduu booji'ame. Innis nama fuudhee bultii qabu miti. Kanaafuu intala tana of jala dabarsuu hin qabu. Waan danda'een amansiisee isii fuudha jedhee murteeffate. Wayita isiin wal'aansaaf dhufte sodaa tokko malee dubbise. An haala amala keetiin booji'amee jira. Jiruu tiyya keessatti nama akka kee haala gaarii qabuun argine. Yoo naaf hayyamte si wajji bultii ijaaree ilmaan gaggaarii si fakkaattu horuu fedhaa jedheen. Intalattiinis yeroo muraasa naaf kenne itti yaadaa jetteeni waa'ee isaa qorachuu eegalte. Gaaf tokko wal'aansaaf yoo hospitaala dhayxu doktortichi dubbii ajaa'ibaa intala tanaaf hime. Namticha gaafa duraa si fuudhuuf dhufee hiriyaa ta'e fuudhe san hin beekaa bar. Amma namni naaf hime. Namni sun nama hamaadha. Amma dura intala 4 fuudhee gadhiise. Amala fokkataa qaba. Dubartiin hundi wajji jiraachuu dadhabdee dhiistee biraa deemti. Baguma rabbiin sirraa hambise jedheen. Intalattiin ni gammadde. Garuu eentu siif hime jettee gaafatte. Gandi guutuu waanuma kan haasayaa bar. Abbaan mana jiraa gurri ala jira jedhaniimi. Namni hundi waanuma keessan haasayaa jira jedheen. Tanuma keessa namtichi ala jiru kunis dubbii tana dhagaye. Jaartiin isaa intalataan fuula balleessitee carraa san fayyadamtee akka isatti heerumte odeessaniif. Akkas taatu tana yeroo maan jalaa baqachuu naaf wayya.
Tumboriyoonatti aarte ana summiina nyaachistee na ajjeesti. Intalti akkanaa bultiif hin taatu jedhee telefoonitti dhahe. Yaa addeetiyya, waa hundaa dhagahee jira. Intala saahiba teetii tan akkaan si jaalattu irratti hamtuu san hunda dalaydaa? Ati bultiif hin taatu. Sihii kee nageetti jedheeni telefoona gurra irratti cufe. Intalattiin imimmaan harcaasaa gara maatii isii deebite. Maatiinis waan hunda dhagahee hamilee cabe. Nuti akkanatti isin guddisne. Akkamitti waan fokkataa kana dalayda jedhaniin. Yoo isiin manaa baatu namni hundi qubaan isii mul'isaa irraa haasa'e. Intala falfaltuu san jedhanii maqaa itti baasan. Intala falfaltuu jennaan nama hunda bira beekamti. Bultiif isii barbaaduu miti namni itti dhihaatee waliin haasa'uu ni dhabame. Hundi fagootti irraa baqata. Baatii muraasa booda intaltituu ni fayyite. Fuulli isii qulqullaa'ee akka gaafa duraatti deebi'e. Isiinis gaafii doktortichaa qeebaltee maanguddoo ergadhu jetteen. Doktortichis maanguddoo ergatee intala manaan gahate. Jarri lameenuu jiruu gammachuu jiraachuu eegalan. Intalti falfaltuun ammoo mana keessatti ukkaamamtee hafte. Hisdii yookiin falfalli akkaan hamtuudha. Imaana qalbii keessaa balleessiti. Sheexaana gargaarsifattee waan hamtutti nama kaasti. Namni falfalu kasaaraa malee toltuu takka illee argatu. Hoggayyuu tola namaaf yaadi. Yoo namni waan gaarii argatee gammade atis gammadiif. Maasha Allah jedhi dubbii gaariin gammachiisi. Atis caaltuu sanii rabbii kee irraa kajeeli. Yoo gammachuun namaa si gaddisiise, yoo toltuun namni badhaafamu si rifachiise, dhukkuba hisdii kanatu qalbii tee keessa jira jechuu. Gama rabbii keetii deebi'ee araarama kadhu. Rabbiin arjaadha. Dureessa waa hunda qabu. Waan nama saniif kenne olitti siifis kennuu danda'a. Kanaafuu waan namni sun argateef gammadii tasan caaltu rabbii kee kadhu. Seenaa tanarraa barnoota guddaa argattanii jirtan jedhee abdadha. Seenaalee tana fakkaattu hordofuu yoo barbaaddan chaanaala kana subscribe godhaa. Namoonni amma dura subscribe gootan ammoo like